Masanga mala fambatu, masanga mala fambatu, talba fajaba titati, talba fajaba titati, toko duwe toko tau, walga kalava titati, walga kalava katati, emole Agarsiisa, Oromiyaa maltu gadhiisa. Nagadita vivalesa, emana magero jabesa, odugara mali bodesa, sababul kullu maturesa, emole Agarsiisa, Oromiyaa maltu gadhiisa. Vajanan ofne bale sagariti kushanin bitata kushanta mami tagari ya ila makawe tabola labanini ya mare yodu jabanga babi labanini ya mare yodu babi ambo ke sanula kada shagarga matani apani sone imaginam badu makani burre aga didu oso mazel matini telidu kadidu oso mazel matini telidu yanga kono gijmado imi mango turisitato yanga kono gijmado imi mango turisitato yanga kono gijmado imi mango turisitato yanga kono Ambo guba ya bada godare sonolora ya bada godare aram kesa ya bada godare arsira ya bada godare bale guba ya bada godare sonolora ya bada godare ambo kesa ya bada godare esa jirta ya bada godare iyanda kono gizimada uno gizimada eme mango turisitato Yaare Dibaaba baga sagantaa eebba kitaaba waataa irratti nagaadhaan nuuf argamte sila si eegnee turre podium discussion irratti dhimma biraatiif deemte nan fakkaata mee walumaa galatti waa'ee artii Oromoo ni beekta ogbarruu yookaan immoo literature Oromoo jechuudha egaa shaggaanii waloodha gedishti buuk barreessee jira walumaa galatti cuunfii yaada kee waanuma haasa'uu barbaadde ansin gaafadhu ummataaf dubbadhuuti akkasitti deemna. Okay, bareeda. Durani baga nagaan dhuftanii baay'een gammada hunduma keessan asitti arguu koo. Sadhugaa. Kanaaf anaan baay'ee na gammachiisa dhiifama naa godha sanbadduraa live nan deema Instagram irratti guyyaa Oromoodha jedhee godhee jalqaba waggaadhaati sa'aatii 19 akka sa'aatii biyya kanaatti Instagram irratti live nan deema. Kan namatti tolu waa'ee kana Oromoonni biyya lafaa irratti faffaca'anii jiran Austraaliyaa, Canada, Saudi, Dubai, biyya keenya Oromiyaa, biyya Kenya, biyya hundumaa Canada, biyya Germany, biyya Xaaliyaaniyaa, biyya Norway ta'aniiti wajjin taphanna. Waan akkasii kana dura dhaga'een beeku namni biyya lafaa irraati wal argee afaan Oromootiin taphachuunsaa
baay'ee namatti tola. Anaa fi qoricha torban guutuu dheegee eessatti gammada. Ijoollee keenya wajjin akkas taphachuun baay'ee nama gammachiisa. Amma kan jalqabne ijoollee sadii taane gurbaan tokko tuujii maqaansaa biyya Ingilizii ta'a, sanyii biyya Switzerland ta'a, riidiinis nu gargaara, dassii kan jedhamtu biyya Awustiraaliyaa kan jirtu teenyeti taalent shoo tokko qopheessina jenne. Kanarratti duraani shaggan fakkeenyaa fi kanaan dura torban lama torban sadii dura walaloo isaa nutti agarsiisee nu dhageessisee nu gammachiise. Kitaaba isaa waa'ee kitaaba isaatis dubbannee interview goone. Kana booda yaada tokkotu nutti dhufeeti taalent shoo goonaa jenne. Aartii Oromoo agarsiifna jenneetti. Namni keenya baay'eetu jira. Nuyi nama miliyoonii 50. Platformii garuu bakka aartii keenyatti agarsiifnu bakka entertainmentii agarsiifnu yertuudha kan jiru. Biyya hundumaadhaati waan namni waan akkasii godha. Kanaaf nama keenya walitti finnee namni walaloo danda'u, namni sirbuu sagalee isaatii waa gochuu danda'u, namni koomedii danda'u walitti finneeti wal haasofsiifna. Namni agarsiisa dorgommiitu jira kan akkasittiin namni poointii argataa dhumarratti akkasitti wal gargaara. Fakkeenyaaf inni moo'e kitaaba tokko argata. Kitaaba shaggaa isaa haaraa kana argata. Akkasitti kitaabicha beeksifna. Akkasitti wal gargaara. Amma namni biyya Ameerikaadhaati waa'ee kitaaba shaggaa dhaga'eeti achitti orderii godhu. Akkasitti wal gargaarutu nurra jira. Yaa kanaaf sanbadduraa amma kan qabnu Oyama Oromoo garuu akka artistiitti wal argineeti dorgommiitu jira. Torbanitti dhumarratti faayinalii guddaatu jira. Akkuma America's Got Talent, Oromo has got talent jenneeti akkasittiin wal gammachiifne artistii barbaanne warra waa danda'anii akkasitti wal guddifna. Warra TikTok irra jiran, warra Instagram irra jiran, warra Facebook fi YouTube irra jiranii akkasitti networkii jaalleeti walitti dhufneeti aartii keenya akkasittiin guddifna. Yoo nuyi ofii keenyaan guddifnu taane namni gara biraan nu hojjetu hin jiru. Jarmaniin dhimma qabu, namni gara biraanis dhimma qabu, Ameerikaanis dhimma qabu, numa namni miliyoonii 50tu jira. Namni miliyoonii 50 kun utuu artistii keenya akkasittiin ilaallee birrii tokkoon birrii lamaan guddifne eessa jirra amma. Kanaaf nu gargaara Oyamaadha maqaansaa. Yoo dandeessan sanbadduraa sa'aatii 19 kottaa nu wajjin taphadhaati ilaala aartii enjoy godhaa isinis nu wajjin. Daqiiqaa lama naa kennuu kaafi baay'ee galatoomaa. Hedduu galatoomaa caqasuu keessanii fi egaa wanni yaareed jedhee sanbadduraa yeroo hunda Instaagiraamii irratti Oromoo addunyaa neetworkii walitti hidhuudhaan sagantaa jalqabee qabaa. Sagantaa san irratti hirmaadhaa. Ani guyyaa tokko hordofee Oromoo Harargee, Oromoo Sikomandoo, Oromoo Jimmaa, Oromoo Wallaggaa fi iddoo biraallee akkaataa Booranallee bakka hunda'e Oromoo kutaa hundaayyuu jechaadha. Akkaataa dubartoonni fi dhiirri wal fuudhu waa'ee aseennaa fa'a miti. Achirratti hin dhagaye amma dhugaa dubbachuuf an mataan kiyyaa aadaa fuudhaa fi heerumaa godina Jimmaa yoo na gaafattan haqan dubbadhaa. Hin beeku aadaa isa oriijinaalii akkamitti akka gaggeeffamu. Sagantaan yaareed qopheessaa jiru hundi keenya akka waan kana barannu aadaa hogbarruu waan hunda kan hammateedha. Instaagiraamii irratti hordofaanii waggaa 42 biyya Jarmanii taa'ee afaan Oromoo qulqulluu akkasitti dubbata ijoollummaadhaan dhufe. Eemulee agarbachiisa waan ofii maaltu gadhiisa. Kana gadii taafii jalleessane ilma namaa qeerroo jabeessane oduu dolaa maaliif odeessane saba qulqulluu maatureessa eemulee agarbachiisa waan ofii maaltu gadhiisa. Amboo keessaa lola kaata shaggar gayotaanii abbaanis yoo du'e ilma jiraan badu maqaanii burree hagaa didduu boosammaa seenmatti dhiiteen didduu. Arsii keessaa lola kaata shaggar gayotaanii Jimma keessaa lola nyaata mataanii abbaanis yoo du'e ilma jiraan badu maqaanii burree hagaa didduu boosammaa seenmatti dhiiteen didduu. Yanda kono gite madau ame manko ture shitratau ambo gubaya bala godare walla garra ya bala godare elu gubaya
ya bala godarre ya bala godarre sinapti ko ya bala gofare ayanda ko nugi jmadau ebe manko ture shita dau te baloko ya te baloko esa jirta ya jajabeko esa jirta ya geransogo sumayade ya jajabeko esa jirta ya jajabeko sumayade ya geransogo ayanda ko nugi jmadau manko ture shita dau amma gara agarsiisa aadaa uffata aadaatti deemtu. Hello, Amile ni jiru sa? Amile uffata aadaatiin akkana miidhaganii Ofijan sabontu style uffata aadaatiin akkana miidhaganii as magaalaa Munshinirraa bakkuma jirtanitti uffata aadaa kana isiniif geessuu dandeessi. Dargaggoowwan kanneen Amile Amile kenna fi shubbisa aadaa agarsiisuu baatanis akkanatti miidhaganii yeroo nu dura dhaabbatan uffata aadaatiin uffata Oromoo haala ammayyaatiin miidhaganii nu agarsiisu jiranii. Kabajaadhaan gara baaksteejiitti nu simadha. Cimsinuun jedha ijoollee keessaan uffata aadaa uffisuudhaan aadaa jechuun gocha qabsoo keessaa isa tokkodha. Qabsoo jechuun immoo wanna baddaa galanii sana qabsaanu sana qofaan miti. Aadaan illee qabsoo keessaa waan tokko hojii tokko ta'ee fi uffata aadaa uffachuudhaan aadaa keenya guddisnu haa beeksisnuun jedha. Galatoomaa. Kabajaadhaan gara teessuma isaaniitti nuuf affeera yookaan haamilee kenna yookaan hin buuna jedhamu jiran. Galatoomaa jennani of jansa bontu style Qophii tamaam dargaggeetti qarree Jarmanii keessatti uffata aadaa Oromoo raabsuudhaan beekamtii gara fuulduraa jabeessitee haala moodernii ta'een uffata aadaa Oromoo hojjechuuf qophaa'aa jirti. Qophii haa jajjabeessinu hundi keenya haa galatoomtu isheenis qophii kana fakkaatu nuuf dhiyeessu isheetiif galatoomaa.
amma kanatti aansuudhaan sagantaa caalbaasii eebba kitaaba kanaatiif ta'u yaadannoo kitaaba kanaatiif ta'u kan eegallu ta'a. Fi namni qarshii 20 kaffalee isarraa hambifatu yoo jiraate eegu jira. Yeroo 120 yeroo 20 irra dabalee jira sultaan magaalaa Beirut irraa. Kudhan edaan 190 tahee jira. Warri moonshin nu harkaa hin bahuu jedhaa jira. Mee harkadhaaf warra moonshin kana? Warra moonshin. Warri nuun barqosoma asteetta warri moonshin isinirraa fudhattee deemaa jirti. Tokko 190 irra jirra. 210 harkadhaaf warra moonshin. 210. Miidiyaa haarawaa dhaabbateedha. Amma badhaasa kana mo'atanii istuudiyoo keessa isaanii keessa akka dhaabbatan abdiin qabna. Kanaan dura kaameraamaanii OMN turan mee harkadhaaf obbo Mahammadi. Laakka'uu hennaa warri Amsterdam fudhatee haa galuu qalbiin xiyya hin feeti ofimmoo caalbaasiidha. 70 irratti taatee fuutu. Yeroo 70 irra taa'e. 70. Fatiyaa Awweel Shubat qarshii 100 dabaltee jirti. Qarshii 100 adde Fatiyaa 100. Abdii Fedis otoo siin laakka'iin Fatiyaa 100 itti edaatee. No tokko. Nuurenberg 670 lama. 700 lama manata adde Fatiyaa fudhataniiru. Mormiin kee jira. Mormiin kee jira. Yaa mormiin kee jira. Haliimaan Haliimaan shantamatti dabalteerti 770 turre 760 geennee jirra. 760 lama. Bloomberg. Okay, Amsterdam hin danda'amne. Mee harkanaadhaaf warra Amsterdam kana. Yaa salaam. 760 irra jirra. 760. Okay, meeqa nu kennani warri Amsterdam? Saad maal jette harka baastee Saad? 50 kennani. Harka baastee. 810. Saad harka baasaa jira. Tokko. Saad harka baasaa jira. Amsterdam. Lama. Amsterdam. No. Kaasil maaltu jira achi? Kaasil. Naadhagaa kaasiliin bira. 860. Kaasil. Tokko. 50 idaatanii. 910 irra jirra. 110. Meeqa edaan? 100 dabal. 110. Meeqa edaan? Afaa dabala. Meeqatu edame? 100. Adde Fatiyaan asii 150 dabaleera jedhar. Adde Fatiyaan 150 ilee da'aa jedhanii jiru. Mee hamiila nuu kenna. Adde Fatiyaa tokko. Shaggasoom. Lama. Isbaak yeroo 200. Adde Fatiyaa lama. 200. Adde Fatiyaa Isbaak. Lama anisba hamilee kenname. Maallamin biraa ga'u anisba 200. Daqiiqaa lama hafe. Anisba 200. Anisba. Koota sirra bahe. Anisba tokko. Anisba tokko. Lama. Anisba lama. Sadii.
Amen. Gamsa, gamsa. Hello, gamsa. Gamsa. Ulfaadhaa kabajamaa warri badhaasa mo'attan Ansbaagii fi magaalaa Munshin waltajjii irratti nuuf haftu Mustafaa Sheekoo yookiin warri Ansbaag waltajjii irratti nu hafa Adde Fatiyaa waltajjii irratti. Hello, hello. Caalbaasii kanaan dura irra wanti adda isa godhu Caalbaasiin tokkoffaa qofas osoo hin taane namni Caalbaasii lammaffaa mo'ates badhaasni isaa akkuma sadarkaatti nama tokkoffaas badhaasa akkuma argitanii waliin argine magaalaa Ansbaag mo'atee jira. Warri badhaasa tokkoffaa kana mo'ate magaalaa Ansbaag haamileedhaan gara teessuma isaaniitti nu simadhaa. Biyya alaa keessatti gaggeeffamu yeruma hundaayyuu adda dureedhaan hirmaachuudhaan warra beekaman ijoollee jajjabuudha. Congratulations Ansbaag. Itti aansee Caalbaasii kanarratti hirmaannaa addaa warra godhanis badhaasuu feena yookaan koreen qindeessituu badhaasuu feena. Bakka bu'eetaniin dubbachaa jira koree qindeessituu hirmaannaa kanarratti badhaasa yookaan Caalbaasii kanarratti hirmaannaa addaa taasisuudhaan jalqaba namni nuti affeerru haadha Sinqee Aadde Fatiyaa Awwal Shubaart. Maasterii jalqabaa Ansbaagtu mo'atee maasterii lammaffaa Aadde Fatiyaadhaaf badhaafamee jira. Maasterii sadaffaas qabna. Eenyuuf mala? Lakki. Dura Munshin anis Munshinii warra karaa fagoo deemee dhufee ganama qabee eenyunni maqaasaa eenyunni Yaadotuma Muhammad Ahmed Amsterdam bakka bu'uudhaan maasterii sadaffaa badhaafameera. Ega Muhammad Adam media Oromia Global Media bakka bu'uudhaan badhaasa kana mo'atee jira. Media haaraa hundeeffame bakka bu'uudhaan magaalaa Hoolaand Amsterdam irraa asitti argame badhaasicha kana yookiin hirmaannaa guddaa godhuudhaan as nu gidduutti argama. Baay'ee galateeffachuu barbaanna. Okay, Frankfurtis, Nurembergis, Munshinis hundi keessanuu hedduu galatooma.
Assalamu alaikum Abba Mala. Assalamu alaikum Abba Mala. Nadi se fakate natirara. Damagari nadi se fakate natirara. Tiyaf hamba tu gara gara. Akayirani akayirin. Damagari akayirani akayiri doru ajalalati majanjedin. Olodu zimude gagari namati. Jimmatu zimude gagari namati. Baletu zimude gagari namati. Harartu zimude gagari namati. Kalali masati, kalali namati, oh, kalali masati, kalali namati. Abbe tu go me, tu ma go me, ah, te tu go me, tu ma go me. Koti ambi fadu, shami zarjomi, oh. Koti ambi fadu, shami zarjomi. Abba yeho, abba mala, abba mala, abba mala. Maljate ni dhiren tajabala. Yo jabbi dawole gortu jala naib samovrati kadadala naib samovrati kadadala damagari damadiya finfinne chukanda ramadama hadama nadaji dabalama hararge waraji jammarama Damadiya yo sani jirate nilmanama yo sani jirate nilmanama
Abba Yehoya bareeda bililee akkuma feete siin jedhee rabbilee. Abba Yehoya bareeda bililee akkuma feete siin jedhee rabbilee. Kabi sikabama ligide nama gariisi nabama ligide jaalalli keetu na dhiisuuf na didee. Najalaka sikufu, najalaka sikufu, najalaka sikufu. Jaldo baate takara jawwe nufu, jaldo baate takara jawwe nufu. Qophii kanarratti hojii garagaraa irratti hirmaachuudhaan dargaggeettii Leensaa Bulii gara waltajjiitti. Oromiyaa Shop wantoota hedduu asirratti ibsuun barbaachisu ta'us gama ispoonsaraa fi wantoota garagaraatiin Muhammad Ahmad yookiin Dumaal Yaadot Muhammad Sheeka itti aansuudhaan Fatiyaa Awwal Shubert Qarree Halimaa Muhammad dhugaa dubbachuudhaaf gahee guddaa nama taphateedha sagantaa kanarratti Halimaa Muhammad itti aansuudhaan Dr. Uwe Schubert Goromsi burreen yaadalu annaan goromsaa tuunanna annaan goromsaa tuunanna callisi dubbiidhaa bulu baaraadhaa bareedu banna baaraadhaa bareedu banna Yo kana cher ya gota ku yo kana chersi batina bandi yo kana len ya gota ku yo kana len chisi akayertu nama ofiti tabane betu shimalal tani yo tawuri te kawe bitani kuriga yo tawuri te kawe bitani shimala male kabadu ansi male nama birana betu shimala male kabadu wali male nama birana betu shimala litani yo tawuri te kawe bitani shimala litani yo tawuri te kawe bitani shimala male kabadu kawe male wana birana betu shimala male kabadu salli male nama birana betu shimala male kabadu Simale nama birana betu Simale nama birana betu Simale nama birana betu Adun nama guba ya waleto adun biya oma ya waleto silaba de balane ya waleto yazur makoma adun nama guba ya waleto adun biya oma ya waleto silaba de balane ya waleto yazur makoma ya waleto betu shimala litani ya tawuri de kawe bitani Shimala male kabadu, ansi male nama birana bedu. 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 Mera badu daga. Deemsa jilbeetti kaleessa daguun dukkanaan gaaga'ee.